السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هردفتو تكينيادا هرمون نغايا ولتلي بنيجر وري channel كناف هرواتا سبسكرايب لايك gochuu indagatina kan irratti dubbatamu fi kan fataazana itti jennu isiniif qabadheen dhufee jira amma kara video. አንዷለም ጎሳ ማሊፍ maatiin ishee naaf haa kakatan jedhe waa'ee dhimma kakannaa maatii kananii irratti namootni hedduun gaaffiis ta'ee jira. Akkamiin maatiin kakatu jettanii gaafachaa jirtus. Akka sirna gadaattis kan kakatu isa araara deemetu kakataa kun dhugaadha. Gaaffii sirriis garuu burjaajii isin keessatti uumame kanaaf immoo deebii quubsaa kennuun waan barbaachisuuf isiniif ibsuun barbaada. Artist Andu'aalem Gosaa maatiin Qananii maaliif naaf haa kakatan jedhee abbootii gadaa gaafate. Qananiin kana dura yeroo 3 fi 4 ol yaalii of galaafachuu akka goote maatiin ishee quba akka qaban gocha goote kanas immoo maatii isheetti himtee akka turte kanas immoo maatiin ishee dhagaanii akka callisan kanaan dura obboleessi ishee Liiban jedhamu yeroo isheen kiichinii keessa seentee barakiinaa dhuguuf jettu karaa fooddaa seenee akka isheen hin dhugneef harkatti qabee akka ture guyyaa biraas Andu'aalem biraa fiigdee karuma amma kufte jedhama sanaan utaaluuf iyyuu jettu Andu'aalemii fi obboleessi ishee Liiban akka waliin qabanii waaqa waliin du'a irraa akka ishee oolchan guyyaa biraa immoo hiriyaa ishee yuunivarsiitii waggaa 5 waliin baratan osoo mana keessa jirtu akkasuma yaalii of ajjeesuu gootee akka turtee fi sanuu barakiinaa fi kiniinii walitti maktee fudhattee Andu'aalemii fi hiriyaan ishee sun mana yaalaa waliin geessanii garaa ishee miiccisiisanii gara manaatti akka deebisan yeroo biraas Andu'aalemii fi obboleettiin Andu'aalem akkasuma yaalii isheen of ajjeesuuf ofirratti gochaa turte bira gahuun akka ishee du'arraa oolchan kana hunda maatiin ishee ammas akka quba qaban gaafa tokkos Andu'aalem kophaa isaa mana keessatti kiniinii ishee liqimsuuf jettee harkatti qabee akka afaan ishee keessaa guree kana hunda maatiin ishee akka beekan isheen illee abbaatti bilbiltee yaalii akkasii akka ofirratti gootu akka itti himte dhuma irratti Andu'aalem obboleessa ishee hangafaa kan ta'e lammaatti dhimma kana akka himee fi akka waliin rakkachaa jiruu fi dhimma kana irratti akka furmaatni tokko akka kaa'amuu qabu akka itti hime egaa maatiin ishee naaf haa kakatan jedhee kan inni gaafate taateewwan ta'an kanaaf akka quba qaban kana dura akka itti himamee ture akka beekan yoo hin beeknu jedhan immoo naaf haa kakatan jedheeti kan inni gaafate. Andu'aalem gama isaatiin kakaa raawwachuuf qophaa akka turee fi yeroo beellamni kakannaa raawwatamuuf jedhetti immoo maatiin Qananii yeroo lama beellama sana irratti argamuu waan hin dandeenyeef abbootiin gadaas dadhabbii hedduu keessa waan darbaniif dhimma kana irratti murtee mataa isaanii dabarsanii dhimmicha haala isin argitaniin golobanii jiru. Anis gama kiyyaan dhimma kanas irratti golobeen jira. Na of kalchaa guyyaa gaarii qabaadhaa jedha Maammee Yaasin. Nus dabalataan dhugaan ilmoo Waaqayyooti dhugaan hin badin jenna. Akkam abbaan Qananii obbo Addunyaan jedhanitti nuti dhugaan ilmoo keenya nuuf yaa ba'u midhamni isheen midhamte gadi fageenya nuuf qoratamee bira haa gaamu malee gumaa ilmoo keenya nuti hin nyaannu jenne jedhu dhugaan ilmoo Waaqatiin dhugaan hin badin. Ajjecha Qananii Addunyaa irratti dhugaan bakka jirtu barree jedhan abbootiin gadaa Oromoo. Abbootiin gadaa Oromoo akkasumas immoo hayyooleen bakka dhugaan jirtu baruudhaaf qorataa turaniiru. Adeemsa kana keessas araara buusuuf yaalaa turan. Maal argatan? Maaltu jedhame? Abbootiin gadaa argatanoo maali? Abbaa gadaa Goobana Hoolaa, Abbaa gadaa Tulamaa gaafanneerra. Gaaddisa tokkoffaa irratti ilaalla dubbii kana dhugaa waaqaa lafaa baamnaa nuu kennatu jira. Gaaddisa lammaffaa irratti lukaalukoo isaa qabatee fira isaa qabatee dhiyaatee akka intalli kun nama kana wajjin jiraatte akka intala kana nama kanaa kenne akka imaananti isa biratti baddefaa himata. Kana faa himata namni kun. Ka himatu moo isaa moo fira isaatitu himata. Gaaddisa lammataa irratti maaltu nu qunname waan Oromoon qabu laali. Intalli kun nafseetii amaaru haadhatii abbaadhaan nama kanatti hin kennan. Nama kanatti hin kennan. Haadha abbaan nama kanatti hin kennan. Eega hoggaa lama wajjin teessee jedhamoo sirni gadaa Oromoo. Eega hoggaa lama wajjin teessee niiti dhage. Eega hoggaa lama da'oo Oromoo ta'e Oromoodha jedha. Kanallee mirkaneessineef achi keessatti akka imaanan nama kana irratti badde akka imaanan fuulana irratti badde kanallee mirkaneessineef. Gaaddisa sadaffaatitti irbutti dhufne. Irbuun maal keesse? Intalli sun karaa harka ofiitiin daboo sanirraa kuftu. Haaramaan darbantee kuftu. Namoota achi jirutu jira. Namicha shakkamu maatiin
ollatu jira. Ollaa kanaan irbuun kun akka bahu gaafa bakkana geenyu gaaddisa sadaffaa irburratti gaafa afuraffaa irbuun kun dhugaan kun bahuudhaan ciroo irratti beellaman gaafa na gaaddisni harkaa jiru. Irbuun kun maali namni sirriitti akka hubatuuf? Irbuun jechaan waadaa gara kakuuti jechuudha. Obboleettiin Andaalam achi turte. Andaalam achi ture. Argadeetii immoo ollaan achi ture. Kun kakuudhaan jecha kakuu kakatee maatiin shakkamaa kunillee gara irbuutitti dhufee kakatee yoo irra jiraate nurra jirti. Yoo ta'uu baate irbuu yookaan kakuudhaan raawwata jechuudha. Yoo kakuun uumamu kanaa hoo yoo kakuun raawwatamu kanaa hoo warra hin kakannu dhugaan bakkana jirti jedhutu dhufa. Gaafa kanarra geenyu gaaddisa afuraffaati irratti gaaddisni harkaa jiru. Yaada keessan sirriitti hubadhee Andu'aalam maal jechaa ture? Namni kun nama shakkame. Namni shakkame haramaraan laalama. Haramaraan itti aggaamama. Kara mootummaatillee gara immoo seera Oromootillee Andaalam akka dhugaan isaa baasu kan dubbatu. Karamiinuu akka dhugaan akka baasu. Jireenya islaamniitummaa keessatti waan keessa turanillee waan keessa qaxxaamuranillee kanallee hayyuu gadaa Oromootitti abbaa gadaatitti ibsataa ture Andaalam kanuma keessa ture. Abbaan intalaa Andu'aalam intala koo ajjeeseera jedhanii xamanu irra deddeebiidhaan dubbataa turan tarii dhimma kana dubbatanii turanii gaaddisa irratti. Dhimma kana sababbii isaatii jedhanii dubbataa turan. Andu'aalam maal jedhe? Andaalam harka kiyyaa muti ani hin darbine ufis darbamte malee ani hin darbine. Isin akka abbaa gadaatti akka gaaddisa walitti qabaa turtanitti badini eenyu harka jirteedhu jettu maal hubattan? Hayyuun gadaa tuulamaa abbaan gadaa tuulamaa hayyuun odaa bultum abbaan gadaa odaa bultum bakka dhugaan jirtu argee jira. Garuu eenyu dhugaa fudhatu abbaan dhugaa eenyu abbaan gumaa eenyu yoo inni beekee sirna gadaa Oromoo kanatti galee yoo fira harkatti galee yoo dhugaan abbaa geesse yoo gumaan abbaa geesse bakka gurraattii qabatanitti dhugaan baati. Tole isin amma dhugaa barree jettan dhugaan sun maali? Dhugaa amma gaaddisni irbuu qaba yoo dhugaa arge yoo abbaan dhugaa dhufe abbaa dhugaatiin gaa malee qilleensan hin gahu. Kanaaf bakka dhugaan jirtu nutti himuu dandeessanii? Argamtee hima malee eessatti eenyu irratti akka argamte eessatti akka argamte gaaddisni irbuu qaba irbuu mana dabarsee gara araaratitti nuti oduu abbaan dhugaa fudhatu dhugaan gaara haa taatu qarqi sulula haa taatu yeroo Oromoo dhugaa gaara taate tana biyya na fudhatta jedhee oduu abbaan hin argamin hin kennitu namuufu irbuudha kun. Kanaafuu qaamoleen lamaan bakka argamanitti yoo ta'e malee wanni kun hin dubbatamuudha. Hin ta'u irbuudha. Tole guddaa galatooma abbaa gadaa jaarsummaan sun ji'a 3 adeemaa ture wanni xumura irratti lallabdan maali? Wanni baay'ee ilaalamee waarratee dadhabnee ijibbaata namni kun dhugaa qabullee gumaa qabullee fudhatu waan dideefi lallaba yookaan immoo qoqqobbii irratti darbinetu jira. Qoqqobbii irratti darbine kuni waan takkaa lama irratti xiyyeeffata. Tokko jireenya hawaasummaa isaati irratti xiyyeeffannoo guddaa qaba jireenya hawaasummaa isaati irratti lammata immoo oromummaa isaati irratti aadaa isaati irratti aadaaf safuu Oromoo bulchee itti bule kanarratti waan lamaan kanarratti kan xiyyeeffate ta'a. Qoqqobbiin irratti darbine kana lallabne. Tole amma tokko shakkamaadha tokko immoo shakkeetu dubbisin bira fide dhugaa baasne irra jettan booda irratti Andu'aalam bilisadha jettanii wanti lallabdan jiraa? Namni tokko waan shakkamisan irraa yoo dhugaan baatee yoo dhugaan fudhatamtee abbaan himate sun itti amiin jedhee fudhate malee namni sun yeroo maraa hin shakkama yoo dhugaan baate malee yoo sirna gadaa Oromootitti yoo waan Oromoon odeeffatu waan Oromoon itti bulee bulchate kanatti yoo galuu baate
yoo galuu baate yoo amanuu baate namni sun shakkaa jiraata jechuudha. Namni sun shakkaa jiraata jechuudha. Namichi immoo shakkamalleen namichi shakkamalleen akka aadaa Oromootiin akka sirri gadaa jedhu akka barri gadaa jedhu yoo ofirraa fixuu baate yaaddaa jechuudha. Tokko dhugaa yaaddes yoo dhugaa qabaate yoo harki isaa qulqulluu ta'e dhugaa isaa santu yaaddes yoo immoo harki isaa badii qabaate badii san yaaddaa. Kanaafuu hamma abbaan dhugaa argamutti yaaddoo keessa jira. Namni kun yaaddoo keessa jira. Amma qananiin duuteerti armii taateerti kanaan booda ol jettee hin dandeessu dhaga'uu hin dandeessu. Warri immoo jireenya ardii kanarraa hamma jiru saqaqanii keessa jiraatu hamma jiru gadda keessa jiraatu tokko nama jaalallee isaa haadha mana isaa dhabe kana lammata immoo maati. Kanaaf kan gatta'amee warratee Oromoon dubbii laallatu. Kanaaf kan Oromoon sagannaa lolaanaa dabartu tabonaa bubbeenaa dabartu jiruun itti aantu nagaa haa taatu tajaajila tanaafi waaqatu beeka ba'uun hin danda'a. Harka qulqulluu harka fayyaalessi ba'uun hin danda'a yoo dhugaan jiraatte ka jennu abdii qabna. Kanaafuu addatti shakkamaan jechuunis Andu'aalam badii kanarraa bilisa jettanii wanti labsitan jira yookiin lallabdan? Dubbiin amma kan irbuun taa'etu jira. Dubbiin irbuun taa'e kana amma gaafa dhugaa namni fudhatu abbaan dhugaa san fudhatu argamuttuu gadi baasanii garaa baqassanii hin dubbatan ladduma dubbatan malee yoo harki isaa qulqulluu ta'e dhuguma bilisa hin ba'a. Yoo harki isaa qulqulluu ta'uu baate hin ba'u jalaa. Waan kana immoo akkan hojjenne immoo kan nu dhoowe nama shakke. Nama ilmeen jalaa baddalamte kana jidduu kana jirra jechuudha. Kanaafuu abbaan dubbii shakkii dhiyeesse yookiin immoo abbaan shakkii yookiin immoo abbaan intalaa gaaddisa irratti argamuu dhabuunsaa akkasiin dhugaan dubbanne yookiin immoo wanna isin dhugaa arganne jettan akka ifan goone isin danqeeraa akkasii. Danqaamaa kan nuti ta'e namni jalaa du'e dhuguma immoo namni jalaa du'e ija buruuraa hin qufulama hin rakkata kallattiin namni itti mumartuu dhuguma itti fakkaatti. Namni kun dhugaa qaba kana silaa kan bira dabarsu maatiidha firri sun immoo akkaataa Oromoon itti bulu kanaan nama kanatti dhiyaatee nama ofii qabatuu hin dandeenye keessattuu abbaan bokkuu isaanii nama kana qabatuu hin dandeenye. Namni kun humna isaatii olitti ta'e gumaa abbaan hin hordofanne namni tokko yoo shakkame yoo du'e harka namaatii haa ta'u shakkamee lubbuun namaatiin warqii waasu gumaani namichi kana fudhatuu dadhabe. Namni kana fudhatuu dadhabe kun urmii isaa guutuu yaaddodha. Maaliif sirni hin yaaddessa qoqqobbiin irratti gatame hin yaaddessa. Kanaafuu kana hundaa kan nu danqisiisa jechuun hin danda'amu. Maal fansin gaafadhee namoonni baay'ee miidiyaa hawaasummaa irratti isinis taris dhageessanis ta'uu danda'a. Jaarsoliin dhugaa barbaadaa turan dhugaa barbaadanii araara buusuu barbaadan dubbiin Andu'aalam bira hin jirtu Andu'aalam bilisa ta'uu isaa labsaniiru jedhanii odeessani. Kanaafan isin biraa mirkaneeffachuu barbaade isin gaafadhe. Namni tokko haga dhugaa jaarroleen nama kanarraa fuute jecha jaarroleen nama kanarraa fuute atin bilisa atin harki kee qulqulluudha jettee labsamtuutitti bilisa namni kun jennee wanti labsine hin jiru. Addis Ababa, Ethiopia, bro. Just landed in the airport and it's crazy in here. They got the flag out here and everything. Look at this. All right, on three. 1, 2, 3. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Haga kabiraatti walitti deebinutti nagaa naaf turaa ulfaadhaa galatumaan isiniin jedha.